isinitti immoo mee namni piroojeektii qabdan hojjettanii piroojeektii hojjettanii kan qabdan hojiidhaaf faabrikaa dhaabuu ta'u la barsiisaan maal akka inni yaadan beeku maal dhaabuuf mana barumsaa banuu namichi kuni ergi wadlii mana barumsaa bananaan jedhu mana barumsaan banedha maqaama Yesuusin harka kee galcheera ati moo maayin faarfannaa hojjechuu maal faarfannaa hojjetaa jirta haadhoo koo Project kana caalu hojjettu ati meeqoy faarfannaa meeqaan hojjetanii fitu riiquu meeqa maal kubisa deettamni guddaa daari guddaa miti bala mee namni project hojjetanii jirtan dhugaan siniin jedhe amma kun project hojjetee hin jiru maa inni daari Studio bana. Studio keessatti ni daanditi muyi. Sifatoo haadhoo. Ameen. Daaniin baay'ee cimaadha. Dhugaa baay'ee hojjetaa. Garuu dhiyoona mana yaalaa dhaqeen ture. Mana yaalaa gaafa nu dhaqu. Dhiiga kee keessa waan tokko iyyuu hin jiru. Daaniin namicha jedhamu tokko duwwaatti raa jedhanii. Daanii gurbaa jedhamu tokkotu baay'ee cimaadha dhugaa Waaqayyoo galatu namoota gurguddaa Waaqayyoo nuu kenneedha harka keessan ol qabaa warri piroojeektii hojjettan hin jedhe warri piroojeektii hojjettan maqaa Yesuusiin isiniif haa ta'u Ameen Ameen Mesichi warra hojjechuu barbaadan warra hojjechuu barbaadan si jirti barbaadanis nu jennes baay'ee namni pilaanii hin qabne isin miti namni pilaanii hin qabne namuma nyaatee buluudhaaf egerii akkuma itti yaaduudha isin miti warra asichi duukan faagarasi isaan pilaanii hojjenne yoo ta'e nyaatumaa duwwaadhaaf jiraatu isiniin hin jenne eger borakkanan kasasneshi hojjedhaa fuula Waaqayyootti dhiyeessaa isinii galee